That's it. Barbano, ijoolleen keenya dhumaaru jaartiitu ishee miilla duwwaa deemtu abidda kana qabsiistee ijoollee ishee finyaan biddeen gootutu du'aa jira. Maal jechuudha? Ati chiizii faranjii dhugaa gasheen addootu jechuudha. Maal jechuudha? Kanarratti maa wal dhabna? Nagaa barbaaduun balleessaa godhamee akkamitti ilaalama? Nagaa haa dhufu jechuudha. Akka jedhudha. Rakkinni siyaasaa gaafa haasuuf namni hundumtuu rakkinni isaa qaama siyaasaa isa gama sana jiru irraa akka dhufu PP taanaanii rakkinni siyaasaa waboo irraa akka dhufu warra mootummaan deeggarre rakkina akka fidaa jiran akka jeequmsa fidaa jiran dubbata. Namni immoo waboo abaa'oo deeggaru immoo maal jedhaa? Warra PP kanatu rakkina keenyadha nu rakkina hin qabnu jedha. Egaa yaadni lamaan kun iyyuu dhugaa ta'uu ni mala amma tokko garuu the answer is in the middle miti. Gidduu sanarra jira deebiin rakkina kanaa. So kanarratti haasofne solution based wanta hamari'annu wanta dubbii kana hiikuudhaaf gara nagaa fi mariidhaan kun akka hiikamuuf maal haa ta'u kan jedhu irratti haasofne. What is the solution? Deeqa shan waliilaannee yaadatu taanaan jalqaba irratti deeqa shan waliilaannee deeqa shanan sana keessatti 8 turtanii 8 keessaniyyuu amma tokko baalaansiin keessan adda adda malee 8 keessaniyyuu qeeqaa fi rakkina qaama isin hin deeggarre irra jiru baay'ee ifa baastanii dubbachuu yaaltanii jechuudha. Kana booddee deeqa 7 gaafa waliilaanne maalan jedhee amma gaafa dubbattanii amma dandeessanitti rakkinni qaama isa biraa akka hin taane seera kana eegaati. Rakkinni qaama isa biraa miti. Rakkinicha irratti xiyyeeffadhaa dabaluun rakkina jettanii akka hin dubbanneef of eeggaa jedhee wanta lama irratti akka haasofnuun xiyyeeffannaa lafa kaa'e. Tokkoffaa solutioniin maayinni solutionii akka hin dhufne immoo wanti sticking point wanti rakkisaa ta'e wanti guduunfaansa eessassa jira sticking pointiinsa eessassa jira isa jedhu irratti xiyyeeffannee haa mari'annu jedhee deeqa 7 isinii laaddee mari'anne isa sana irratti almost hundumtuu keessan amma jedhamutti seera isa jalqaba lafa keenya sanaa amma tokko cabsitanii qeeqa isa jalqaba deeqa 5 irratti jalqaba irratti deebitanii rakkinni qaama isa biraa akka ta'e agarsiistanii turtanii amma tokko garuu immoo qabxiilee rakkisaa ta'anis tuttuqxaniittu solution irratti namni baay'een dubbateera. Solution maal akka ta'uu danda'u jechuudha. Achi deeqa 3 isa dhumaa gaafa fudhanneennu deeqa 3 warra dhumaa sana irratti qabxii babbareedaa wanta gaggaarii kaastanii inni yeroosi instead of waa'ee nama biraa haasa'u mannaa ofii keessan irratti xiyyeeffatanii akka dubbattanii ofii keessan jechuun qaama isin deeggartan irratti focus gootanii akka dubbattaniif mari'anne isarratti yaada babbareedaa kaastanii wanta 3 lafa keenyii walirraa deemne. Sadan sana maayinni gama wabootiin caasaa akka diriirsuu danda'u caasaa siyaasaa lafarra ilaalamuu danda'u. Ilaalamuu jechuun callumannee caasaan ni jira nama waliin jechuun dandeenya caaseffannaa kanaa caaseffannaa garuu gaafa gaafiin tokko ka'u caasaan suni qaqqabuu garatti danda'u. Miidiyaa irratti ta'uu ni danda'a, lafarratti ta'uu danda'a. Clear wanta ta'e. Iftoomina wanta qabu jechuudha. Transparent wanta ta'e hojjetamee lafarratti akka jiraatu sararratti hojjetudha. Mootummaan immoo akka caasaa mootummaa sanaa paartii isaa keessatti warri ta'anii daldalanii alarraa waa kan godhanii mootummaanis akka jibbamu akkasumas immoo maqaa wabootiin balleessaan tokko akka godhamu warra hojjetanii isa kan ta'anii caasaa isaanii keessa haa qulqulleessanii kan jedhu mari'annee jechuudha. Kan waloo immoo jaarmiyaa isaanii ijaaruurraa darbanii kooriidoorii uummata ispeeshaalii Wallaggaatti miidhamaa jiru kanaaf kooriidoorii haa bananii namni rakkina keessa akka ba'uu danda'u at least gargaarsan first step towards progress ta'uu akka danda'u isarratti haa hojjetamu jennee
sadan kana haasofne kana keessa waanuma xinnoo argineerra gaamate amma jedhe amma waan hojjetamu miti fulleeffannaa lafa keenya kun otoo ta'e nu mala jennee lafa keenya malee ni ta'a jennee harma dhufee as gaa jennee annees miti garuu gama caasaa ijaaruu kanarratti miitingiitu ture Sunday miitingii sana keessattis taa'ee dhaggeeffadhe Zoomii ani asirratti yeroo dubbadhu namoonni baay'een dhageessaniirtu ta'a isa November 4 irratti meetingiin akka jiruun dhagee waan tureef isan dubbadhe namoonni tokko achi dhufanii November 4 kan keenya miti jedhani November 4 kan keenya miti kan murna biraatu jira kan wal fakkaatee siyaasa gaggeessaa jiru jedhanii natti mani amma gaa kun rakkisaa nutti ta'a miti ololli nurratti oofamu kun yani by the way shiraaf ololli by nama narakkisu miti nama sodaachisus miti dhimman qaba sababan qaba bakka kana kan itti dhufe famous ta'uuf miti waan taappii maalii argachuuf baluu jedhamuuf miti harrayyuu wanta dhagaa jirru argaa jirtu maal akka deemaa jiru lafa bajju manni keenya amma akka miidhamaa jiru guyyaatti dhageenya kana every day we hear these things so kun akka dhaabbatuun barbaadda sanaafan naasa asirra qofa kan Oromoo qofa miti immoo Oromiin kun kan Oromooti miti Oromoo afaan Oromifaan haasofna Oromifaan goona sababaaf goona kana garuu immoo biyyattii guutuu keessatti waanuma akkasiitu deemaa jira so kun akka dhaabbatu barbaadna manni keenya dhukkubsatee dhukkubaaf qoricha argachuu bakka itti hin dandeenyetti ga'ee jira yoo kana PPT godhee jedha inni kun immoo bakka lolaati maal goonaree loltuu achi keessa riphee lolaatti ta'a jedha quba walitti qabuun kun lubbuu tokko fayyisaa hin jiru waggaa 5 argine quba walitti qabu amma quba walitti qaburraa baanee gara quba inni solution irratti quba akka qabu kanadha solution isaa jennee akka xiyyeeffannuuf hojjechaa jira asirra warri ba'anii warri nagaa haasaanii araara haasaanii nagaadhaan maal kan jedhani diinadha maal kan jedhan diinadha taanaan bagan diina ta'e kanan isinitti himuu barbaada nagaa barbaaduun koo ummanni koo hafayyuu hin du'inii isini military taane yookiin riphee lolaa hin taane yookiin abbaa barbaade haa ta'u private haa ta'u corporation haa ta'u meeshaa qabatee ummata gidduu kan deemu kuni ummata koo hin ajjeesiniin jedhan dhimma siyaasa keessanii hin qabudhi siyaasa keessan gama lamaaniin iyyuu yoon dhaabbadhe nammoo ammasittan of beeka of tuulutti keessatti nu gashina siyaasa beekuuf dubbachuu irratti yoo dhufne jechuudha kuni siyaasa miti kuni ijoollee hin beeknetu hin barannetu maatiitu du'aa jira ijoollee xixinnootu du'aa jira kana keessaa ba'aa jechuun diina na godha taanaan bagan diina ta'een hafammoo barbaraaf because kanadha nagaa barbaaduun diina na godha taanaan ayyaanaan diina qabadhaa sanatti hin gadhiisina kanan isinitti himuu barbaada ana miti namni dhugaa siyaasa beeku taanaan dhaxxanii hoggana keessan gaafadhaa nagaa barbaada jalqaba hogganni sirriin nagaa jalqaba nagaa barbaada nagaan dhabameenna gara nagaan itti argamu hin jiru taanaani namni kan qawwee keessatti galu qawwee kan qabatee deemus amma dhumaatti nagaa gamatti argatu hin qabu taanaan gaafa nagaa argate qawwee isaa lafa kaa'uu danda'a so nagaa barbaanna nagaa soqnaa waliin taanee gara marii fi nagaa barbaaduu keessatti galla jechuun ayyaanaan diinadha kanadha ebaluudha ergameedha maali dhiisi warri lola akka lubbuu keessan jaallatan lubbuu lola bakka qawwee lola jette eessa jirtu isini eessa jirtu Kanaadaa jirtu miti Ameerikaa jirtu miti ijoolleen keessan ka ho'ee nyaachaa firiijii keessaa baasaa konkolaataadhaan deemaa faranjii maallaqa isinitti qicaa jiraattu miti lola akkas jaallatu qawwee kana funfattaniin quufne sakka lubbuutti jaallattan kan maaf wallagga keessa teessaniin jaallattani qawwee kana jaallatu taanaan dhaqaatii ka hammadhaa astaanii hammatu qawwee namarratti duuluun kun kan barbaachise maaliif jaalalli qawwee kun eessaa dhufe Dhaqaa woboo gaafadhaa hogganoo woboo gaafadhaa marroo diribaa gaafadhaa gammachuu obboyyee gaafadhaa abdii abbaa barbaadan gaafadhaa qawwee hin jaallatani qawwee namni jaallatee qabatu hin jiru sababa qabu kaayyoo qabu
hiikamee fi ennaan qawwee jaalalaaf hin qabatani. Isin maaliif biyya alaa teessanii qawwee jaallattu akkas? Qawween lafa haa taa'u nagaadhaan haa hiikamu jechuun maaliif diina nama godha? Eessaa kan dhufeeti kun? So afura hamaa waan ta'eef kanarraa of qusadha. Gaafa namni nagaa haasa'u nagaadhaaf lapheen keessan haa kaka'u. Yoo argamees argamuu baates yoo ta'es ta'uu baates nagaama barbaada. Nama nagaa ta'uudhaaf yaala. No war. Mootummaan akka barbaade si haa godhu jechuu miti. Nagaan haa dhufu jechuun ribeeloonaan akka barbaade biyya haa bulchu jechuu miti. Nagaan haa dhufu jechuun walitti kottaatii sababa qawwee walitti kaastan sana hiikaa uummata keenya irraa qawwee kaasaa dhukkubsatee fayyuu didee sabni keenya du'ee boonni mankaraarri amma meeqa rakkannaa isiniif jecha siyaasa taanaan siyaasaan hiikna jenna ayyaanaan diina wawwe ebaluun diina qawwee lafa ta'u jedhe ati qawwee jaallata taanaan obboleessa koo isa jahina taate akkas tiktaakii fi feesbuukii irratti nu maraachaa jirtu maaloo adaraa kee waaqa anatu tikeetii sii bita dhaqi Wallagga keessatti bakka barbaade dhaabbadhu PP deeggarta taanaan dhaqi milishaa wajjin gali loli farra ribeelolaa ta'eetii loli. Waboo deeggarta taanaan immoo dhaqi waboo keessa makamiitii meeshaa kee qabadhu treeningii kee hojjedhu loli that's kana sinirraa barbaanna. So kanarratti waan baay'ee argaa jirra. Jalqaba of keessaa waan qaban hiikutu caala. Ani eenyuunan deeggaraa hogganni koo eenyadha eessa jira caasaan koo eessa jira jedhanii of qulqulleessuun dhugaa irratti hundaa'uun ofirratti hojjechuutu caala. So warri caasaa hin qabaanne caasaa tokko keessa hin hidhamne maallaqa tokko baasii kan hin goone warra callumadhanii duriyyummaa siyaasaa kana keessatti daldalantu nama rakkisaa. Namoonni caasaa keessa jiranii gaafa dubbatan argineera. Akkatti dubbatan argaa jirra. So of ilaalaa akkasitti adeemnuun jedha. Nagaa barbaachuu jechuun lola itti wallaallee miti yoo lollee sin lolla. Siyaasas itti wallaallee miti abbaa deeggaruu fudhannee akka barbaannu godhachuu ni dandeenya. Giddu galeessa kana keessatti kan teenyu ofii keenya opinionii dhabnee miti. I have my own biases. I have my own thoughts. Isa didee maaliifan walakkaa kana ta'a? Because walakkaa kana namni hin jiru. Jedhii ma jedhaa sifachi dhaabbate uummanni keenya gidduutti rakkachaa jira. Sanaaf walakkaa kana kan filanne bakka tokko qabannee ani woboo caalu ta'uu dadhabee miti obboleessa koo. Woboo caalu ta'ee maal kana keessatti caasaa barbaade keessatti galee si ajaa'ibsiisuu nan danda'a san sitti maka dhugaa natti hima jetnaan. PP staanaan PP caalu ta'ee biyya lafaa irratti hin argamne dhaqee maal kana miidiyaa kana keessatti lafarra wanta hojjetamu skill setting koo bal'aadha nan hojjechuu nan danda'a PP taanaan. Maalan godha tiktaakii irra dhufee si wajjin. Itti wallaallee miti gamaaf gamana dhaabbachuu wallaallee miti as namatu hin jiru gidduu kana namatu hin jiru. Gidduu kana isa Oromoo qofaa immoo miti biyyattii kana keessatti iyyuu gidduu sana namatu hin jiru waan ta'eef gidduu kana dhaabbannee du'a uummata keenya irraa kaasnaa ni baraarra jennee asitti wixxiifachaa jirra. So akkasitti nu ilaalaa opinionii dhabnee miti balleessaa eenyu akka maal akka godhu wallaallee miti informationii dhabnee miti gurra dhabnee dunnee miti beeknee of duuchinee akka nama hin beekneetti gidduu dhaabbannee isin walitti araarsuudhaaf Oromoon du'a keessa haa bahu siyaasaan hiikamuu jennee hojjechaarra akkasitti walaa hubannuu jechuumaa fi gaafa callisan namni gowwaa nama siyaasa waan ta'eef amma kana dubbachuutu narra ture. So gara yaada keenyaatti deebinaa warri dheengaddacha turani dhufaniiru taanaan natti himaa. Nangashaa yookiin immoo replacementiin jira taanaan namni abaa'oo deeggaruu raajiin jira. Ebaluu miti warri waliin jettan immoo asuma irratti ifa ba'a. Ani secretii keessan keessa hin galu adda wal baafachuu jechuudha. Ebaluu ta'uu baachuu keessan jechuudha. Sheekuma kanaaf nama hin joorsinaa. Akkam nagaaraa. So solkoon hin jiru, eekeen hin jiru, Dr. Dhugaan hin jiran isaan otoo jiraatan isaanii nan gashaa. PP-dhaaf I think nama gahaa qabu. Solko ayyaana solko dhufaara jira karaarra jira. Karaarra jira.
Amilka oga nagana nago. Golko nama dhufutti itti fufuu ni dandeenya. So eeggadde marii keenya irratti wantoota tokko kaasnee turree balleessaa fi maali harka walirratti qabu mannaa amma har'a waan haasa'uu barbaadu itti deebinee isa eeggadde kaasnee sana tuquun keenya noolu garuu isa dura ilaalcha keessanii akkasin ilaaltaniin maaltu yoo guutee jedhee mariidhaan siyaasaan hiikamuu danda'a lolli Oromiyaa keessatti deemu kuni maal faatu otoo ga'e jechuudha. For example hanqina maaliitu jira eeggaddas kaasnee turree waan baay'ee kaasnee tasadan sana qabanee irra garuu waan baay'ee kaasnee kuni otoo guutame har'a maalirraa jalqabna gama sanarraa jalqabna warri waboo deeggartanii mootummaan kana otoo godhe gara nagaatti deemuudhaaf tarkaanfii guddaa nama nuu ta'a jettan wanta tokko lama natti himtu daqiiqaa 5 isin ilaadhaa nama ja'atu jira achi warri dhufan gaafa dhufan immoo booddee gashina raawundii kanaaf hin gashinu amma yoonaatti warra dhufne so erga jalqabne booddee yoo dhufan turanii galu ammaaf garuu maal goona waboon kana lamaan kana haadhiisu yookiin lamaan kana gochuu turraa jennee wanta tokko lama warri mootummaa deeggartanii jechuudha Biruufaa Awaashfaa akkas jettanii natti himtu wabooni kan otoo godhee gara nagaa fi kana dhufuu ni dandeenya jettanii kan ofii keessan kan mootummaa otoo hin ta'in kan waboon gochuun irra jiru natti himtu the opposite of what we did last time jechuudha warri waboo deeggartan warri abaa deeggartan immoo mootummaan kana dhiisuu turraa yookiin kana jalqabuu turraa maal akka godhuuf tarkaanfii gara mariidhaan nagaadhaan dubbiin kun hiikamuudhaaf akka steepii tokko gara fuulduraatti deemnu kanatu mootummaarraa eegama jettanii natti himtu so to the other side should go to daqiiqaa 5 isin ilaadhaa show time jalqabna akkuma amma jirrutti itti deemna so 5 minutes each yaada qabdu taanaan nagaa gaafachuu raajii akkam nagaadhaa baga nagaan dhufte Ayyuu soolkoon dhufeera si'a jalatti argeera si'a tokko akka tasa soolkoon dhufeera taanaan soolkoo tokko barreessi dhufteetti taanaan teenyee masii eegaarra jecha tokkoon dubbanne amma yoona nan suuba soolkoon hin dhufne going once going